Nageenyi waaqayyo isiniif haa baay'atu. Hordoftoota koo akkam jirtu? Nagaa keessanii ani nagaa koo galata waaqayyo. Hordoftoota odaa Basil jalatti warri argamtan nageenyi isiniif haa baay'atu isiniin jedha. Hara qayyariin jira waan ta'eef kaleessas immoo isinitti himeera. Har'as irra deebiidhaan isinitti himadha. Karaa odaa Basil jedhuuni kottaa subscribe naa godhaa, like, share, comment naa godhaan isiniin jedha. Obboloota koo na gargaara. Hara baneen jira ani isiniin jedha asumaanis akkam isinii nagaa keessanii wannuma keessaniif nagaan irra deebiidhaan haa ta'u. Warri dura na gargaarta turtanis immoo galatoomaan isiniin jechuu barbaada. Ammas immoo asirraan kottaa warri haraanis immoo itti dabalamaa anis immoo isiniif hin deebisaa isiniin jedha asumarraanis. Kottaa har'ammoo waan ayyaana kana cuccurranna hin xumurre waan ta'eef kottaa isiniin jedha. Baay'ee ho'a jiru dhiifama godhaa hin ho'a waan ta'eef kanatti qomee wayifadhe mana keessa. Baay'ee ho'aan isiniin jedha. Akkam ho'i isin bira dura hin qorra kobbortaafannaa amma immoo kun akkasittiin hin ho'a jechuudha. Qilleensi biyya kanaa walumaa gadadha hin beektu. Kadhanan isiniin jedha kun bunni qophaa'ee jira. Kun kottaa buna dhugaa isiniin jedha. Bunni kanatti qophaa'ee jira. Daabboon illee qophaa'ee jira. Kunatti daabboon qophaa'ee jira. Qodaa musaatiin fide ho'aadha waan ta'eef akkaan yeroo qabatin hin guba. Muramuudhaaf qophaa'ee jechuudha. Kana fakkaata. Kun agartan daabboon ayyaana kana fakkaata jechuudha. Bunni akkasitti qophaa'ee jira. Kottaa waliin nyaannaa. Qoshi bukkee mashii sharaf godhe. Hin gubadhu. Bukkee kontiree isin agarsiisa. Tukkus batukkus. Qamadiidha wanti isaa maali adda turshee hin beekan kan akkasii adda isiniin jedha. Na gugubde. Xiqqoo ashirraa sharafadhe. Kottaa kun xiqqoo ashii sharafeen jira. Baay'ee guba waan ta'eef wanti ni ta'e. Namoonni jedhe muramuun barbaanne tokko kursii bunaati yaadako kun buna rageessa shirgitanitu rageessa mul'atu. Nala ganamara irrakisa arafa qaba namatti tola bunni akkasitti go
qorqoraatti bulleessine. Laata ayyaanni kun waan sagal nama nyaachisa. Sinaa kan maal keessattu ayyaanni kun qophiin isaa hunduu bareedaadha miti. Uffadhu laata kottaa nyaadha baay'ee jira kun wanti na tokkoon tolche afuufamee amma kana gahe. Bunaaf nagaan nabinaa jira ko. Na eebbisa kawan buna sinii damse. Na eebbisa bunaaf nagaan nabinaa jedhana na eebbisani. Akka madaamin keessan adara. Ani madaamin ko kun akkasitti waan barbaade. Bakka hojjetadhu malee naan jedhama. Fataa keessan jiran siniin jedha. Tokko immoo gaazina jalaa fixxa jedhu wayii mataa nama dhukkubsu dhugaa rabbi sinaa dandeessisu. Iddoo tokkotti baay'ee rakkisaadha beektu. Maamitiin darbaa ayyaana yeroo ayyaana warri haalli isin hin mijanne obsaan isin jedha. Obsaan aannan goromsaa dhugaan iyyuu dura iddoo biraa jechuudha. Guyyaa ayyaanaa iyyuu hin beekan. Ayyaana ta'ee maal ta'ee halkanii guyyaa san beeku hojjechuu malee jechuudha. Amma kun yeroo barri namaa dhufu guyyaan ayyaanas akkasittiin hin barama jechuudha akka koo kanatti. Waaqayyo hunduma isaa keessa nama dabarsa. Obsaan isin jedha obboloota koo qima moochee warri mana madaam keessa jirtanii. Warri isin hin jette immoo daabboo keessa qulqulleeffadhaatii waxii damsadhaatii. Biyyi kun bareeda waan ta'eef waan barbaadan jechuu dandeessu. Waan biyya keessanii jechuudha yaadina. Isiniin jedha gorsa obbolummaatidha. Daabboon ho'aan nama nyaachisu jira. Qamadii fakkaata irra amma maayinni animtu haaraadhaan argeera. Duriin addaata qamadii biyyaan fakkaatu. Baarashu. Qamadii maal walla akkuma qamadiitti namatti qabata halkan nama. Kana fakkaata siin jedha. Waan na wajjin turtaniif guddaa galatoomaa. Asumaanis immoo subscribe share naa godhaa isiniin jedheera please. Anis isiniif hin deebisa walaa gargaaru walaa jajjabeessinuu. Sin malee maalan qabaa isiniin jedha. Eebbifama warri halkan gaarii warri guyyaa immoo guyyaa gaarii isiniif haa ta'uu isiniin jedha turtii gaarii.